Egaa kabajamoo hordoftoota keenyaa kan amma ilaalaa jirtan daa'imti xiqqoon kuni mee dhibee vaayirasii koronaa ilaalchisee akkaataatti harka dhiqatan nutti himuudhaaf dhaabbatee jira. Kan argamnu mana Asee Promootarii keessattidha. Turtiin keessan nu faana haa ta'u jennaa. Kun Asee Tiyuubiidha. Baga nagaan dhufte falmii akkam? Akka. Nagaa keedhaa? Akka keedha. Maqaan kee eenyudha? Falmiidha. Falmii eenyudha? Falmootifaa. Tamuru. Tole. Harka kee dhiqattaa? Mee harka kee dhiqadhuu nutti agarsiisi. Mee bishaan kennaa fi dafa qulqulleessitee dhiqattaa jechuudha miti? Tole egaa harka dhiqatanii booddee maal godhuu? Mee akkamittiin sukkuumi? Mee akkamittiin sukkuumamaa? Tole. Ammoo akkamitti sukkuumu? Akkasitiin erga urgufatanii booddee eeyyee sooftiidhaan immoo hin qoorsatu. Tole itti aansuudhaan mee qoorsadhu gaariitti isa kanas qoorsigaa. Eeyyee isa kanas sirriitti qoorsi. Tole kanatti aansee soofticha immoo hin kaa'u. Tole. Excellent. Gaariidha. Kuni maalidha? Santaandeni. Kun maalidha? Santaandeni. Sanitaayizarii kana harka keetti si godha. Mee akkamitti godhatu? Akkatiin. Tole. Okay. Mee godhadhu nutti agarsiisi. Tole. Tole. Akkasitiin. Okay. Tole. Akka koronaan nun qabneefidha? Tole falmii koo. Ogo. Sin jaalladha. Jaalladhaanisi. Anatu si jaallata. Ana. Lakki anadha. Silaa? Eeyyee. Tole atis na jaallattaa anis sin jaalladhaa? Nagaan ooli. Agalole. Asee Tiyuub.